Ashamaa harka fuudhee kabajamoota jaalatamoo hordoftoota daawwattoota koo nagaan fayyaan jaalalliif gammachuun bakka isin jirtanitti isin waliin haa jiraatu isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa kana seenaa qormaata jireenyaa mata duree isaa hawwii milkii dhabe jedhu isin biraan gahuuf jira. Isinis akka dhaggeeffattan kabajaaf jaalalaan isin affeereen jira. Hawwii milkii dhabe. Namni kamiyyuu jiruuf jedhee bu'aa bayii hedduu bahee jireenya isaa milkeeffata. Gaarumee jedhamti. Gaarumeen akkuma nama kamiituu jireenya gaarii jiraachuuf hawwii guddaa qabdi. Gaarumeen haadha malee abbaa hin qabdu. Abbaan ishee umurii ishee ijoollummaadhaan irraa boqate. Gaarumeen harmee isheef intala takkittiidha. Harmeen ishee akka haadhaas akka abbaas taatee bu'aa bayii hedduu keessa dabartee guddifte. Gaarumeenis intala cimtuu fi mul'ata gaarii qabduudha. Gaarumee fi harmeen ishee wal malee hin qaban waan ta'eef baay'ee waliif yaadu, baay'ee waliif yaadda'u. Gara fuulduraattis jireenya gaarii jiraachuuf abdii guddaa qabu. Gaarumeen harmee ishee waan humna ishee gargaartee hojjettiif ture. Harmeen ishees jireenya gidiraa kana keessaa ba'uuf nuffii tokko malee hojjetti. Harmeen gaarumee akkuma abbaan manaa ishee irraa boqateen jireenyi waan baay'ee itti ulfaateef maal hojjettee intala ishee takkittii kana akkamitti akka guddistu oliif gadi matte wanti hunduu itti ulfaate. Sana boodas murtee ishee isa dhumaa gargaartuu namaa taatee akka hojjettu murteessite. Isheenis uffata namaa miiccuu hojii ishee dhaabbataa godhattee ittuma fufte. Wanti hunduu faallaa itti ta'ee itti ulfaatus hunda obsaan dabarsitee jireenya isaanii ittuma fufani. Gaarumeenis barumsa ishee barachaa yeroo boqonnaa ishee harmee ishee gargaartee waliin jiraachaa jiru. Jireenyi dachee kanarraa qormaata baay'ee qabaatus hunda obsaan dabarsanii jiraatu. Qorras, aduus, roobas hunda obsanii milkaa'ina jireenyaa isaanii kan boruuf jedhanii dabarfachaa jiraatu. Nama kaayyoo qabuuf immoo milkaa'inni salphaadha. Isaanis ni milkoofna jedhanii abdii waan qabaniif abdiidhaan jiraatu. Gaarumeen yeroo hundaa mana barumsaa yoo teessu waa'ee harmee ishee fuuldura ishee jira. Yeroo hundaa dadhabbii harmee isheetu itti mul'ata. Hanga mana barumsatii deebitee harmee ishee argitutti ni muddatti. Yeroo hundaa harmee ishee waliin yeroo uffata namaa miiccan abdii walitti horu. Nus boruu milkoofnee jireenya gidiraa kana keessaa ni baana waliin jedhanii wal jajjabeessu ture. Jecha namaas gocha namaas hunda danda'a jireenya isaanii ittuma fufani. Amma gaarumeen intala jabduu taatee jirti. Sadarkaa barnootaanis fagaattee jirti. Amma gaarumeen barattuu kutaa torbaffaati. Wanti hundi isheef mijachuu baatus hawwii fi yaadni ishee baay'ee fagoodha. Intala milkaa'inaaf hamaatu turte. Harmeen ishees intala ishee akka jireenya gidiraa kana keessaa bahan abdii guddaa qabdi. Baay'ee wal jaalatu ture. Wal malee homaa hin qaban. Wal waamanii hin quufan. Wal yaalaniis hin quufan. Walirraas fagaachuu hin barbaadan ture. Osuma kanaan jiranuu guyyaa tokko warra bira hojjetaniin walitti bu'ani. Hiyyeessi dureessa biratti yeroo tokko tokko kabajas ta'ee jaalala hin qabu mitiire. Warri isaan uffata miiccaniifis haati manichaa jecha onnee namaa madeessu tokko jetteeni. Harmee fi gaarumeenis baay'ee gaddanii nama kaayyoof deemu waan ta'aniif obsaan dabarfachuun filannoo isaaniiti ni dabarfatan. Hojii isaanii ittuma fufanii hojjetan. Gaarumeenis barumsa ishee haalan baratti. Osuma kanaan jiranuu guyyoota muraasa booda warri abbaa qabeenyaa uffata miiccisiisaa turan lammaffaa akka hin dhufne jedhanii itti himani.
Maaliif jedhanii gaafii gaafachuufis hin danda'an. Aangoos hin qaban. Tole jedhanii qarshii biraa qaban fudhatanii gara mana isaaniitti galan. Wanti hunduu faallaa itti ta'e waan godhanis dhaban. Hunda rakkoo isaan mudatu obsaan dabarsuun amala isaaniiti. Waan ta'eef abdii walitti horanii obsa waliif ta'anii gaarumeen ganama harmee ishee manatti gattee gara mana barumsaa deemte. Harmeen ishees ishuma duuba irra imala ishee jalqabde. Imala ishees ittuma fuutee osuma deemtuu achuma naannoo mana isaaniitti hoteela tokko argite. Isheenis milkaa'ina laata jechaa hoteelichatti gorte. Hoteelichatti goruun ishee nyaachuuf yookiin dhuguuf miti. Hojjettuu achi keessaa takkaanis wal dubbiste. Amma hojjettuu akka barbaadan gaafatte. Intallis hoteelicha keessatti nama biddeen tolchuu akka barbaadan waan beektuuf ogummaa biddeen tolchuu ni qabdaa jettee gaafatte. Harmeen gaarumees daddaftii eeyyee jettee deebisteefi. Intallis yeruma sana haala mijeessiteefi guyyaa boruu irraa eegaltee akka achi hojjettu itti himte. Harmeen gaarumees baay'ee gammaddee yeroo saniif gara manaatti deebite. Baay'ee gammaddee gaarumeenis mana barumsatti galte. Gaarumeen yeroo ol seentu harmeen ishee laaqana qopheessitee eegdee jirti. Gaarumeenis osoo harmeen ishee waan ishee gammachiise itti hin himin fuula harmee ishee fuula ifaa waan argiteef qofaaf gammadde. Harmeen ishees akka hojii argatte itti himte. Gaarumeenis baay'ee gammadde. Harmee koo hojii akkamii argatte jettee gaafatte. Isheenis ogummaa koon hoteela keessatti biddeen tolchuudha. Hojiin koo yaadala koo jetteeni. Biddeen tolchuus ta'ee dhagaa baachuu wantuma fedhee hojjennee jireenya kana keessaa bahuu qabna. Filannoo biraa maal qabna? Yaadala koo jetteeni. Gaarumeenis filannoo biraa waan hin qabneef tole harmee koo fayyaa qofa naaf ta'i. Wanti hunduu guyyaa isaa eeggatee ni darba jetteeni hamilee itti horte. Keessa isheetti garuu hanga yoomitti harmeen koo jireenya akkanaa jiraatti jettee of gaafatti. Ani hoo hanga yoomitti harmee koo irratti ba'aa ta'a? Akkamitti jireenya kana keessaa baanee jireenya gaarii jiraannaa jettee of gaafatti. Harmeen ishees hojii eegalte. Gaarumeenis yaadan fagaachaa tuma mana barumsaa deemte. Yeroo hundaa iddoo hundattuu waa'ee harmee ishee fi jireenya isaanii sammuu ishee keessa naanna'ee ishee jeeqa ture. Gaafii itti ta'a ishee dhiphisa. Harmeen ishee garuu wanta hundaa abdiidhaan eeggatti waan ta'eef hin dhiphattu. Ni hojjetti. Isa argattu ittiin jiraatu. Gaarumeenis ni barsiifatti. Waan ta'eef isheedhaaf intalli ishee akkuma ijoollee abbaa qabanii jireenyi itti tolee barsiifachuu isheef baay'ee gammaddi. Gidiraaf rakkoo hunda isheetti dagatti. Amma guyyaan sokkeera. Gaarumeenis qormaata kutaa 10ffaa yookiin maatirikiin qophaa'aa jirti. Qormaata kana erga xumurtee booda garuu karoora haaraa baasuuf jirti. Harmeen ishees akka isheen qabxii gaarii fiddee kutaa itti aanutti dabartuuf baay'ee gargaarti. Yeroo qo'annaa ishee jalaa hin balleessitu ture. Hawwii harmee isheen gaarumeen barumsa isheetiin sadarkaa guddaarra geessee ofiif harmee isheef daandii jireenyaa gaarii akka saayituuf ture.
Harmeen ishee nuffii tokko malee waggaa muraasa dadhabbii tokko malee ogummaa isheetiin biddeen tolchuun ittuma fufte. Amma guyyaan qormaataa gaheera. Gaarumeenis abdii qabxii gaarii galmeessuun qaba jedhuun qormaata ishee eegalte. Harmeen ishees sadarkaa kanarra gahuu isheef qofaafuu baay'ee gammaddi. Hojii ishees haalaan itti fufte. Milkaa'ina gara fuulduraatiif dhamaati. Kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo qormaata jireenyaa mata dureessaa hawwii milkii dhabe jedhu kun seenaan kun baay'ee dheeraa waan ta'eef kutaa lammaffaa isaa akka itti aanutti isiniif qopheessa. Seenaa hawwii milkii dhabe jedhu kanarraas waan baay'ee hubachuu akka dandeenyu asumaan isiniif dhaamuun barbaada. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isiniin jechuun jaalladha. Ashamaa harka fuudhee kabajamoota